Jireenya jiraannu keessatti namoota uumamaa addaa qaban yookaan ta'anii dhalatan arguu dandeenya. Kun immoo nu keessatti ilaalcha addaa uumee isaaniin gammachiisuu yookaan gaddisiisuu danda'a. Ta'us immoo har'a isin daawwachiisuuf kan jaallanne bareedina qabuuf jecha rakkinoota hedduu kan keessummeesse seenaa namticha Saawud Arabiyaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Yeroo baay'ee namoonni bifa isaanii yookaan bareedina isaaniitti fayyadamuun yeroo itti madda galii kan akka fiilmii hojjechuuf modelistii ta'uun jireenya isaanii ittiin geggeeffatan keessa jiru. Inni har'aa kun immoo ajaljechisiisee kan inni afaan nama qabachiisee silaa namni bareedaa sababa ta'eef qofayyuu kabajni isaaf laatamu jennee yaadna. Yaaduu qofa osoo hin taane qabatamaadhaan naannoo keessa jiraannu keessatti iyyuu argaa jirra. Garuu inni kun immoo isa kanarraan faallaa ta'eetu jira. Namichi isin fuula iskiriinii kanarratti argaa jirtan Omar Volkan Algahaa jedhama. Namichi kun jireenyi isaa Dubaay kan ta'e bareedina yookaan sheeppiin fuula isaa ilaaluuf kan nama hawwatu walumaa galatti bareeda. Omar nama dandeettii ogummaa baay'ee qabuudhas. Fiilmii footoo kaasuu fi moodelingii hojjechuudhaanis nama baay'ee beekamaadha. Garuu akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2010tti wanti isa mudate maal ta'utu bareedinni kun natti hafe waan isa jechisiisu ture. Maaliif gaaffiin jedhu keessa keenyatti uumamuu isaan waan hafu miti. Kanaaf immoo deebii kan ta'u bareedinuma isaa kanumaadha. Akkamitti yoo jettan immoo Omar biyyi nagaadha jechuudha. Hiriyoota isaa wajjin feestivaala guddaa tokko irra utuu jiru dubartoonnii fi namoonni hedduun isa waliin footoo ka'uu waan barbaadaniif wal dhiibuu irraan kan ka'e jeequmsi guddaan hagana jechamu uumame. Poolisoonni jeequmsa kana arganis feestivaalichi akka hin jeeqamneef jecha kan isa qabanii sokkan. Kanumaaf jecha bakka hundumaatti jeequmsi akkanaa akka hin uumamneef kan biyyicha keessaa isa baasaniif. Guyyaa biraas immoo waanuma wal fakkaataa tokkotti isa irratti raawwate. Innis biyya Jarman keessatti utuu inni bakkee irra deemaa jiru dubartoonni baay'een booda isaarraan hordofuu jalqaban. Kanumaaf jecha ammas harka poolisootaatiin qabamee gara mana hidhaa keessatti darbatame. Dhimmi isaas erga addaan baafame booda akka inni mana hidhaa sana keessaa gadi lakkifamu taasifame. Kanuma irraan kan ka'e Omar beekamtii guddaa argatee jira. Instagramii isaatiin qofa hordoftoota gara miiliyoona 2tti dhiyaatan argatee jira. Hordoftoota isaa keessaa harki caalaan dubartoota akka ta'ee fi yeroo inni sooshaal miidiyaa irra galutti ergaawwan baay'een akka isa ga'an afaan isaatiin dubbatee jira. Egaa daawwattoota keenyaa viidiyoo kanarraa akka warra waa baratan abdii guddaan qaba. Kanaaf aga viidiyoo taanutti nagaan tura.